Yaarraa kan hin qabadde isiniif yaadde akkamittiin screen sharing fayyadamnee viidiyoo tokko fireemii tokko keessatti ilaaluu dandeenya kan jedhu. Mee viidiyoo kana ilaala. Viidiyootti kan akkamittiin hojjechuus danda'a kan jedhu steeppii jalqabaarraa kaanee haa ilaallu. Viidiyoo gashadheeraa jiru. Egaan viidiyoo kana gashadhee maaliin godha? Viidiyoo arfan koo gashadheeraa jiru. Steeppiin jalqabni tokkoffaan viidiyoo keenya sagalee irraa adda baasuudha. Linking process jechuudha. Ani booda viidiyoo koo amma isaatti hamma kanatti hin barbaada waan ta'eef video ko kan amma sigen select all video then control K. We are removing unwanted footage. Now step jalqaba maalin godha video ko select godha den esan deema video tokko select godha jechuudha. Isa booda effect control sanin booda motion kan jedhu jira. Motion kan jedhu jala immoo maaltu jira? Position and scale. Position means indicates the direction of movement of image. Direction is direction. Scale jechuun resize. Hagasa guddisuuf xiqqeessuudha jechuudha. So amma fakkeenyaaf viidiyoo kana position fayyadamee position that means it may be left and right and up and down. Okay. Then scale immoo it may be increasing decreasing amount of original size of image jenna jechuudha. So kana fakkeenyaaf akkamittiin fayyadamna position hin naqaa jechuudha. Position utuu hin naqin scale kana 34 hin taasisame 34 enter. Scale isaa 34 godheen lala der scaling ko video ko na xiqqateera jechuudha. Eessattan butuu barbaada video kana bitatti moo mirgatti kan jedhu akka laaladda bitatti tadde jechuudha. Video lammatattan deema scaling 34 enter. Eessatti ol immoo gadi sanin booda oliif gadi position butuun nan danda'a jechuudha. Sadaffaa 34 inboard position ko nan sirreeffadha up and down. Sana booda screening keenya background waan hin qabneef maal ta'e gurraacha jechuudha. Okay. Adeemsa kana eegan xumureetiin booda maalin godha step kana booda background video kooti kana jijjiiraa jechuudha. Background video kooti kana jijjiiru alti app arrow v tokko qofaatti fachuuf jechuudha. V tokko fi v lama ammasii bakka duwwaa argachuuf jechuudha. Alti fayyadamnee up and down fi bakka barbaannetti butuu dandeenya jechuudha. Background waan fidee jala gashee jechuudha. Image biraa image ko kana hageessaa tan fidee jala gashaa kan jedhu. Agasit fideen irraan balleessee jechuudha. Amma barbaade duwwiin fudhadhaa jechuudha. So video ko kana amma isaa background ko ilaalame background video kooti maaltu kana ta'e jira jechuudha. So background video kooti image kana qaba. Background image kooti background sana muhirrituuf opacity sarrisna jechuudha. Ammas opacity means visibility of image jechuudha. Bakka haganne mul'atu sana opacity 100% dhibba qaba. So barbaanne sagalee hir'isuu dandeenya jechuudha. Sagalee isaarraa jalaa baasuu barbaanne link and link tole daawwattoota keenya barnoota keenya kanarraa waan gaarii tokko yookiin wantoota haaraa guyyaa gara guyyaatti akka argattan abdii guddaan qaba. Asuma barnoota keenya kanarratti share like gochuu hin dagatina. YouTube channel keenya irratti nu hordofaa.